Dr. Jinanus Fiqaaduu hayyoota addunyaa dhibbeentaa lama keessaa tokko ta'e. Yuunivarsiitiin Saanfoord Dr. Jinanus Fiqaaduu qorattoota maxxansi isaanii qorattoota biraan caqafamuudhaan addunyaa irratti dhibbeentaa lama qofa ta'an keessaa tokko jechuudhaan ifoomse. Dr. Jinanus yeroo ammaa Yuunivarsiitii Chaayinaa Hong Kong keessatti barnoota dokteerummaan boodaa yookaas immoo poost doktoraal barachaa kan jiru yoo ta'u, waggaa walitti aanan sadiidhaaf milkii kana galmeessuu danda'ee jira. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa kan ture Jinanus umrii dargaggummaan gama faarmaasiitiin saayintistii beekamaa qorannoowwanii fi barruulee addunyaa 100 ol maxxansuudhaan beekamtii argateedha. Amma immoo Yuunivarsiitiin Saanfoord qorattoonni barattoonnii fi qorannoo garaagaraa taasisan barreeffamoota qorannoo saayintistoota addunyaa sadarkaa jalqabaatti hiruudhaan hayyoota beekaman muraasa dhibbeentaa lama keessaa Dr. Jinanus isa tokko jechuudhaan ifoomse. Hojiiwwan maxxansa qorannoo isaa damee Clinical Medicine General and Internal Medicine irratti bal'inaan faayidaadhaaf oolu ifoomsee jira. Dr. Jinanus bara 2023, bara 2024 fi bara 2025 walitti aansuudhaan hojiin maxxansa qorannoo isaa qorannoowwan namoota biroo irratti baay'inaan faayidaarra ooluu isaatiin qorattoota addunyaa dhibbeentaa lama qofa keessaa tokko kan ta'e. Bara kana qorattoota Yuunivarsiitii Hong Kong milkii kanarra ga'an ja'a keessaa Dr. Jinanus isa tokko ta'ee jira. Kun milkii waaqaati. Waggaa sadiif qorattoota kanneen keessaa tokko ta'uun koo gammachuu addaanaaf laataa jedhe hayyuun dargaggeessi kun. Bara 2023tti qorannoo 5,445 irratti maxxansi qorannoo isaa yoo caqafamu, bara 2024tti qorannoowwan 3,148 akkasumas bara 2025tti qorannoowwan 1,717 irratti hojiinsaa akka wabiitti caqafamee jira. Dr. Jinanus Yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee achumattis barsiisummaan tajaajilaa turuun boodarras barnootaaf gara alaatti ergame sadarkaa kanarra ga'ee jiraachuusaa AMN gabaasee jira.